cal'istanii dhageeffachuu qabdan. Nama kophaa nyaatu rabbi nun godhin. Aamin jettaniini? Reefus gadi isin jeetiin aamin jettaniin. Miskeeli iyyaa kophaati iyya waasirra dhaabbachuun naan hin mallee itti saniifuu nama tokko na jina dabalee addi. Hayyee na himaa gama kana dhiyaadhu. Meegaa isinas gama kana nu dhiyeessaa. Allahu Akbar. Takbiir. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيسموتا غينيا بغا دفتنرا نوتي والاركودا شكري ربي غينيارا الحمد لله أنني جلكبا ولا لوتي يرا Gurrana alikesa kesumoni marah nuti walar kuda syukri rabbi kenyara ni masara syukri galfanna alhamdulillah meka tu deme obaleyan kenya dua nubira meka tu deme obaleyan kenya dua nubira ya awan kenya nuti rafu jirra khani demeina ya ron dua rabbi yoganu duftu beina zaman nimma jirru zamanul akhiri gafif qopoina zaman nimma jirru zamanul akhiri gafif qopoina ya hawan khaabaradati rabbin guyya kana guutu esa fitan je isin gafatati irra guddan nama himbaru jaati khaybaradu inshenawiniti Samuna wan kenya Qur'ana hadisa baribsi goti dabalata bira itidate tafsira fiki aqidah akkasuma herraga afaan oromoti hawan kenya baran barreessuu danda'an maqaa isaaniiti hawan kenya baran barreessuu danda'an maqaa isaaniiti Allahu Akbar Waktu baraddu baran barreessuu danda'an maqaa isaaniiti bakkitti barannus markazuddiyaa il-islaam daandii daliilaati bakkitti barannus markazuddiyaa il-islaam daandii daliilaati takbiir takbiir Allahu Akbar ana cufaa jira kootuu baradhu arbira teessee watiniiti kana cufaa jira kootuu baradhu baar bira teessee hin dheewatiniiti Allahu Akbar takbir takbir Allahu Akbar habara devi khambaratin walin kittauti seenadaan diyaawanii himee waan fixuuti habuura nuuf kaa'e Sheekh Jamaal Haajiiti furdoosii naa galchuuf galata isaati furdoosii naa galchuuf galata isaati Allahu Akbar Allahu Akbar ani niin dhagee sheekha keenya guddaa Sheekh Adam Tuulaati barsiisaa jee itti nu dhaameeti nuti isaa barannu tattaaffii gooneeti dhaamsa guddaa kana bakka anaa geenyuti dhaamsa guddaa kana bakka anaa geenyuti barnoota jechuun ifaa guddinaati nama baratee beeka faayidaa isaati wallaalummaa caalaa hanga bugatii yeroo ta'e qusadhu dhiisi dhamaatii jimaa qofaa miti haaka shiishaati kanaaf guuzoon oolin yeroo ta'e dhumaati kanaaf guuzoon oolin yeroo ta'e dhumaati yaa haawwan keenya dubbiin takkanaati barnoonni hin dabru guddinaa jeeti
seentiiti yoo barachuu baanne biyya fudhattiiti ha'iitii baradhu hin dagaminiiti ha'iitii baradhu hin dagaminiiti. Yaa hawwan keenya samaaniif teessanii sheekan keenya kana hin gammachiiftanii bu'aa sheekan kana maaliif wallaaltanii ganda daanditaniin yaa ganda sheekanii irraa barachuudhaaf bu'aa sheekan kana maaliif wallaaltanii amatu dubbanna antunna yaachifte deebisaan teessanii amatu dubbanna antunna yaachifte deebisaan teessanii. Yaa hawwan islaamaa samaanuma taate daandii hawwanii dhuftee quraana fuutee ragaa birra gootee hoyyoo ati jette baatii takka guutuu na dura qaraate baatii lama guutuu na dura qaraate amatumaan dhufa yoo rabbiin taate deebisaanis tana yoo ati gaafatte deebisaanis tana yoo ati gaafatte. Ani barachuudhaaf fuuldura hayyoon tiyya dhiifama naa godha dogongora barachuudhaaf fuuldura hayyoon tiyya dhiifama naa godha dogongora tiyya na baruu barbaaddan ani maqaan tiyya miskiyanishiiti asi dhaloonni tiyya assalaamu alaikum hin jaatu mura gorsa iyya assalaamu alaikum hin jaatu mura gorsa iyya. Warahmatullahi wabarakatuh. Meja birtan. Allahu Akbar. Gardani re? Iragamadani? Abo, lamati sentirte wo. Abo masyaallah warahmatullahi kamu gode sa? Di? Hakka kete mo basa ni kete sun paninga. Baratri na baby, nakasi tagartan sa. Akasi kalatuman. Sagadani tiandu toida kuta to papa fi to papa dadurba. Medak birtan. Wala lon sari akana to ini sani tini rode kami eta. Medak birtan. Yajrira. Mashallah. 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 Mashallah Rajai. Mashallah. Allahu Akbar. Takbir ka mereka. Ini Abdullah bin Majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sebenarnya juga. Mega takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Akka sigaa to'ii takka mogganan kan jedhu isaan irraa laaltanii kurtii isaan irraa kaan kanallee akka duraan qaban isiniin jecha antaraniif teessa takbiir kana irra isi jadi oh Mega Alisa sagaleen dhageessisina kiyyaana dhage asiin baanaa bara dubbadu antaraniif teessa takbiirtaa kana gisee jennee gibira irraa qabamu maaliif callisanii hin jaabara dhadhibde gibira irraa nama qabatanii hin qabatanii takbiirtaa yaaga Allahu Akbar. Isinillah berjalan lebih nanti coba Allahu Akbar. Takbir. Kalau sudah ada Allah yang ada takbir. Sudah ada takbir kita masih
jiranii Ifa charji kita yo. Wa
baisa السؤال السابع عشر Kafi kuda torba fada من هو المعبود بالحق Enyu akan gabaramada جواب Debisada الله Rabbi هو المعبود بالحق Isumatu akan gabaramada وغيره Kaisan tahinamu إن عبد Yo gabarame فبباطل Sabani السؤال الثامن عشر Kafi kuda sateta fada لماذا خلقنا الله Rabbi malif nume جواب Debisada خلقنا الله Rabbi nume لعبادته وحده Isa kafa gabaruf nume لا شريك له Kan sharif ni safin jirre قال تعالى Rabbi nolteni je وما خلقت الجن Ani jinni swanumne والإنس Nama swanumne إلا ليعبدون Akana gabarani male السؤال التاسع عشر Gafi kuda sayla fada ما هو عبادته Gabari Rabbi salamani جواب Debisada عبادته Gabari sa توحيده Ipitoti chonsuga وذاته Kawas Ali sagoduda السؤال العشرون Gafi di damafada ما هو توحيده Tohide chumani جواب Debisada إفراد الله بعبادته Gabara Rabbi Hababa Suda Tohidi Ila mudawa matini tiaga jadi Haloni sharafada Wajib
Hindagamu takbir. Namatti tolu barnoonni isaanii hin tolu. Warri garootti hin jirres gaarraan tana sheena'uu keessa waan hin oolle isaan illeen nagaan bakka teessanitti nu deebi'aa jennaani mee takbiirtaan nu teessisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Jiddumaan gaa osoo barattoonni kutaa tokkoffaa baabii tokkoffaa idaa barnootatti jiranii sheekonni keenya hundee isaa barnoota haawwanii iddoo tanaa kan ta'e Sheekh Jamaal Haajiitii fi hundee isaa mana barumsaa Markaz Jaahil Islaam kan ta'e Sheekh Ahmad Abdii akkasuma barreessaa dhimma Islaamaa kan ta'e kabajamoo sheekha keenya Sheekh Muhammad Ibrahim akkasuma daayirektara mana barumsaa Markaz Jaahil Islaam kan ta'e Ahmad Zaafir seenanii jiranii meeqa takbiirtaan isaanii. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mee maal jettee fayya? Meeqa takbiirtaa isaanii hanga hawwan keenya bikkan nu deebi'anii takbiirtaadhaan nu deessa. Allahu Akbar. Takbiir. Takbiir. Egaa hawwan keenya too'idha. Waa irraa baratanii irraa baratanii jirtanii isin gaafadhu. Dabaa mootaa qabadhaa. Dabaa isinis. Iddoo qabadhaa. Hayyee itti aansuudhaan barattoota kanarraa iddoo teessanitti deebi'aa gaa. Tiga seribu. Meja